Egaan daawwattoota keenya foolii ayyaana urgaa'ootiin mana keessan teessanii wajjin sirbaa ragadaa dhiichisaa ayyaana booka keessan unachaa wantoota manni qopheessan waliin dhandhamachaa turtiiwwan bareedaan waliin taasisaa akka jirtan shakkii tokkollee hin qabu. Garuu gaakomiin qaba gatiittiin kee har'a natti mul'achuu madide. Numa laala. Egaa amma dandeelle yaaleera garuu dargaggeessan kumachiisne egaa murteessitoonni keenya daawwattoota keenyaaf dhiisna murtee daawwattoota keenyaaf dhiisna. Shamarranii halkan keenya. Egaa kun egaa dargaggeessi tokko yeroo goobee sirbu gatiitti isaa raasuudhaani keessattuu gama baadiyyaatti illee akkasumallee dargaggoonni shimala qabachuudhaan wal ijaaranii gatiitti isaanii miila isaanii lafa bitanii shimala walitti buusuutiin akka lolaa fakkeessuutiin illee yeroo isaan sirban jira. Sun egaa simboo goobee keessatti mul'atu keessaa bareedina addaa gonfachiiseetidha kan inni jiru. Egaa daawwattoonni keenya illee sirba nuyi affeerree fi kan nuyi asitti mijuu keenya unachaa nyaachaa stiijoo keenyatti ayyaana kabajaa jirru wajjin wal bira qabuun itti bashannanuu irraa barachuu danda'u. Ayyaana akka turgaa jiru abdii guddaa qabna. Ayyaana bareedaan waliin akka dabarsaa jirtan shakkii tokkollee hin qabnu. Amma immoo baatiiwwan darban keessa abbootii amantaa yeroo qaammeetii kaasanii soomaaf sagadaatiin kan isaan kadhachuutiini barri dhufuu bara milkii nuuf ta'uu bara araaraa biyyi keenya nagaa uummanni keenya nagaa ta'u jechuutiini qaammeewwan shanan darban keessa kadhannaa fi sagadaan kan isaan turani kana sababeeffachuutiini waa'illi keenya qaroo ababaa abbootii amantaa hordoftoota amantaa ortodoksii ta'anii fi hordoftoota amantaa pirootestaantii waliin turtiiwwan taasisan. Akkasumallee hayyuu gadaa of gidduutti affeeruudhaan haasaa bara haaraa kanallee akkasumallee Oromoon sirna qaba, seenaa qaba, aadaa qaba. Kana Oromoon maal jedha waa'ee bara haaraa kanaa kan jedhu akkasumallee seenaa shinooyyee goobee keessatti gaa seenaan garaagaraa barraaniitidha kan isaan jirani kana sababeeffachuudhaan. Wantoonni bara haaraa fi amantaan kun wal qabatu irratti tartiiwwan bareedaadha kan isaan taasisan. Egaa kana gaa daawwattoota keenya biraan geenye deebinaa daawwattoota keenya hagaa xumura qophii keenyaatti waliin ta'an mallee bakka jirtanitti ayyaana gaarii isiniif haa ta'u. Harka fuudhee akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota keenyaa kun qophii addaa ayyaana waggaa haaraa sababeeffachuudhaan dhaabbanni Dream Journalism Center and Media fi OBS waliin ta'uudhaan isiniif qopheessedha. Qophii keenya kanaan keessummoota garaagaraa qabannee jirra. Keessummoonni keenya Yuuba Caalaa Soorii barreessaa gumii abbootii gadaa duraanii akkasumas Malaaka Mirat Qoomas Abbaa Gabramadiin itti gaafatamaa mana amantaa Ortodoksii Tawaahidoo Itoophiyaatti itti gaafatamaa biyya lallabaa godina Shawaabaa akkasumas ergamaa Geetahuun Dhimmiruu pirezidaantii Waldaa Ifa Fayyinaa fi TV Ifa Fayyinaa qabannee isiniif dhiyaannee jirra. Isaan waliin turtii taasisna. Turtiin keessan aga xumuraatti waliin ta'u yeroo gaarii. Eesh keessummoota keenyaa baga nagaan dhuftanii. Isinillee baga nagaan nu eeddanii. Ulfaadhaa kee waamicha keenya kabajanii iddoo garaagaraatii nu biratti argamu keessaniif guddaa galatoomaa isiniin jenna. Egaan ayyaana waggaa haaraadha kan ga'ee jiru. Isiniin illee baga geessan isiniin jenna. Walumaan ga'e. Egaan ayyaanni bara haaraa kuni yeroo bara baraan naannee dhufu bara haaraa jedhama. Namni bara haaraa jedhamee gaafa ayyaaneffatamu kaan immoo barri moofa'u jiramoo jedheeti kan inni sammuu isaa keessatti xiinxalu. Bara haaraa jechuun maal jechuudha? Akkamittiinis maaltu haaraadha? Barri haaraan kun bara haaraa gaafa jennu barri moofaan jiramoo maal jechuu keenya jedhamee akkamittiin ilaaltu? Isinirraa eegallu. Kanarraa eegde. Egaa barri haaraa wanni jedhamu barri baruma baraani kan nama umrii ittiin lakkaawwatan kan herreega hoggaa tokko yeroo hoggaa tokko keessa turan kan ittiin lakkaawwatan tokko dabree kan tokko dhufu dulloometii nuti kan dabru yeruma isaa too dabartee kan biraatitti seentaa. Hambiraa sun immoo akka haaraatti turee inni immoo yoo keessaa bahu immoo amma haaraatti seenta. Kan dabarte akkuma dabartetti akkuma nama karaa dabreetitti itti ilaalta malee in dulloomee dabree dullumatu dabarse waan jedhanii moti wanni baraa kuni dullumatu dabarsee oduun ta'in yeroo isaatti dhumatee inni kaaniif gadhiisaa jira. Akkuma namni yoo uumamu abbaan ilma uummatee guddatee ilmi guddatee abbaan immoo hin deema ilmatti dabraa ilmi ilmatti dabraa akkasuma barrillee akkasuma tokko dabree kan biraatti dhufaa kan biraa sun immoo carraa itti laallatanii barri kun dabre kun xiqqoo rakkoo qaba beela qaba waraana qaba kan dhufu kun nagaanuu ta'inna jedhanii
kan namni abdiidhaan eeggatu waan ta'eef bara haaraa jedheeti akka haaraatti fudhata. Seensa isaa akka haaraatti fudhata. Wanni haaraa jedhuuf wanna haaraatu alaa namaa gala. Midhaan facaafantu alaa namaa ga'a. Magratu magra. Bishaan guutellee irraa wannoo jedhee ina sheetaa abaaboo birraatu ba'a. Wanni namni ittiin jiraatu hunduyyuu yeroo itti nama dhaqqabu waan ta'eef bara haaraa jedhama. Midhaan bara dabree dhumatee hambara dhufu immoo bara haaraa kana keessa argatta waan ta'eef bara haaraa jedha. Baruma baraan yoo dhufu baruma haaraa jenna. Kan dabre sun moofee mootii dabree inni dhumate keessaa bahee jechuudha akka ilaalcha kootitti. Baay'ee gaariidha. Maqaa Abbaa kan Ilmaa Hafuura Qulqulluu Waaqa tokko Ameen. Hunduma keessanuu kallattiin warri miidiyaa kana daawwachaa jirtan qaamanillee warri as jirtan baga karaa bara Yohaannisii karaa qulqulluu Maatewositti nagaan sin eegee sin dabarsee wajjumaanuu nu dabarsee baga ayyaana haaraa kana agartan baga gammaddan jecha akkuma abbaan keenya dubbatan kanatti barri haaraa jechuun barri kan darbee bara haaraa kan fudhannu barri yeroo hunda waaqa fuulduratti hundumtuu haaraadha. Moofan hin jiru. Barrillee bara kara baraatti kan darbu uummataa fi nuyi fi wanta gaarii wanta waa inni jaalatu wanta waa inni hin jaalanne akka hojjannee keessa dabarruuf barri akkanatti darba jedhee tanan yaada gabaabbumaan booda immoo bal'inaan ittan deeba jedhee tanan yaada yoo carraa argadhe. Haa ta'u ulfaadha. Waaqayyo sinaa eebbisu jechuun jaalladha. Egaa akkuma abboonni keenya kaasanii bara jechuun guyyoonni guyyaatti ida'amanii torban immoo torbaniin ida'amee ji'oonni ji'ootaan lakkaa'amanii waggoonni waggootaan lakkaa'amanii baroota ta'u. Bara jechuun waggaan tokkoon dhufa waggaa taanutu dhufa waggaan tokkoon darba waggaa taanutu dhufa. Kana jechuun Waaqayyo gaafa waan hundumaa uume kaayyoodhaaf akeekaadhaaf uume. Kana jechuun barri yeroo inni tokko darbu isa tokkotu dhufa. Kana jechuun baratu haaraa ta'a utuu hin taane jireenya namaa isa itti adeemee bara tokkorraa gara bara kan biraatti ce'utu haara'a. Barri ilaalchisaa adeemsisaa kaayyoonsaa hundinuu Waaqayyo akkaataa tokkichaan uume garaagara yookaan bara akkasii haa ta'u jedhee yeroon akkasii yeroo akkasii haa ta'u jedhee miti kan Waaqayyo uume. Garuu siisteemii yookaan immoo adeemsa baroota sana keessa jirutu garaagara. Sababni isaa siyaasni garaagara, dinagdeen garaagara, ilaalchi garaagara, addunyaan kunillee waan isheen hojjettu hundinuu garaagara. Kanaafi barri tokko yeroo darbu tokkotu dhufa. Inni dhufu kun immoo yaada haaraa, ilaalcha haaraa, adeemsa haaraadha kan inni fudhatee dhufu jechuudha. Kanaafi namoonni gaafa bara tokko keessaa bara kan biraatti ce'an yookaan waggaa tokko fixanii gaafa waggaa kan biraatti ce'anii waggaa sana celebrate godhu yookaan waggaa sana kabaju. Garuu kan waan haaraa dhufu bara sana utuu hin taane ilaalchaaf adeemsa kaayyoo nama bara sanatti ce'aa jirudha. Kanaaf bara haaraa jechuun waggaa haaraan yookaan barri haaraan dhufu sun waan haaraa fidee waan dhufu tokko iyyuu hin qabu. Garuu namni jiruuf jireenya isaa adeemsa isaa ilaalcha isaa haaressee itti ce'a. Kanan jechuu barbaada. Gara keessanitti deebina Yuubaa Caalaa Soorii. Egaan akka aadaatti bara haaraa simachuudhaaf yeroo qophaa'amu dargaggoonni wanti isaan ittiin qophaa'an jira, shamarran kan isaan ittiin qophaa'an jira, goobee taphachuun hin jiraata, shamarran shinooyyee yeroo isaan itti taphatan hin jiraata. Mee kunii fi simannaa bara haaraa maaltu walitti fida yookaan gama biraatiin immoo yeroo darbinu namni bara haaraatu ga'e jedhamee gaafa sammuu isaa keessatti yaadu waa'een irreechaa sammuu namaa keessa dhufa. Mee kunis walitti hidhamiinsa qabamoo akkamittiin ilaaltu sin? Egaa barri tokko keessaa dhumee barri tokko yoo itti dabru waan namaa fidee dhufu namni abdiidhaan eeggata. Kan dabre amma
yeroo inni haaraa turetti maal arganne barri dabre yeroo dabre san yoo seenu san maaltu nu ga'e kan inni achirratti arganne san kanarratti sin arganna asheeta arganna midhaan alaaga'utu jira waa hundatu jira. Egaa bara amma haaraa itti ceena jenneetoo itti qophoofnu kana keessatti akka aadaa Oromootitti sirna gadaatiinis kan tumamee jiru walakkaa ji'a hagayyaati kaaseet ibsaan birraa booqaa kan qaammee hin ibsamaa itti aansee ibsaa birraa booqaa jedhaanuma masqala jennu hin ibsamaa. Amma akka aadaa Oromootti amma kan kiristaanatiin walitti hirkatee fulbaana 16 galgala gubanii barii gaafa 17 ayyaana masqalaa jedhamee kabajamee oola. Kuni yoo ganni waan alaa facaafatan argaa jiran nama daraaree jiru dargaggeessi abdii kanaaf jecha goobee taphata. Iddoo adda addaatti goobee kan jedhamu kuni dhiiboos kan jedhamu hin jira. Dhiiboo jedha kun goobee jedha. Goobeen waanuma aadaa Oromoo waan dargaggeessi sirbee gammachuu ittiin ibsatu kan bara ittiin ibsatu dargaggeessi bara dhufuus akkuma bara quufatti ce'uu isaatiif kan ittiin ibsatu. Oromoon bara kan lakkaa'u gadaadhaan lakkaa'a. Bara gadaan tokko waggaa 8 gadoomarra tura. Bara gadaa eebeluu jedhama. Bara gadaa eebeluu quufa turedha. Gadaan dabarte tun nuun toltu gadaan tun duruyyuu kana qabdi jedha. Amma gadaan irra jirru kun duruyyuu gadaa baay'ee waraana guddaa qabudha. Amma inni waggaa 2 tafee keessaa hin fixata nagaatti baane jennee abdiidhaan akkasitti eegama. Barris gadaadhaan laalama. Gadaan waggaa 8 bara Xaaliyaaniin biyya kana dhuftu gadaa kanattu aangurra turedha. Bara gadaa meelbaa jechuudha. Gara gadaa meelbaa horataa fi meelbinyi walitti qabee tokko bara sanis waggaa 40tti Xaaliyaanis gaafa deebitu gadaan deebi'ee 40 irratti gaduma sanirra ga'ee gadaa sanirra geesse. Ammas gadaa kanarra geesse barri jijjiiramaa kun jijjiirama sin qabaa barri isaas guddaadha waraana baay'ataa injifannoodhaan keessaa ba'a. Gadaan kun bara waggaa 8 waggaa 40 deebi'ee dhufu waan akkasii hin qaba. Gadaadhanillee barri waan akkasitti lakkaa'anillee hin jira. Gadaadhaan lakkooftaa egaa barri haaraa bara haaraa kana bara waggaa 8 kan lakkooftu barri tokko dhufee bara itti aanu haaraa jetteetuma ittiin lakkooftaa. Edaa barri haaraa kuni ijoolleedhaaf kana fida. Maatiidhaaf maal fida? Horiin dhalee aannan argatta, dhadhaa argatta, midhaan argatta, namni wal gaafata, walitti ce'a. Gammachuu isaa waliin ibsata waaqa kadhata guyyaa gamtaadhaan waaqa kadhachuu fi kan dabree fi waaqa galata kan dhufu immoo ati nuti yeroo jedhanii itti qophaa'anidha. Yeroon amma ce'umsaa kuni bara kaan irraa bara kaan itti ce'uudha hoo jedhanii kan dabree dabarsinee gammachuudhaan itti ceena yaada jedhu qaba waan ta'eef waan amma si ibsa kana hunda achi keessatti ibsama. Gara keessanitti deebina abbaa keenya. Galatoomaa irra deebi'ee sinan galateeffadha. Abbaan keenya aadaa wajjin wal qabatee wanta isaan kaasan ijoollummaan kan keessa ceene kan keessa dabarree baay'ee sunis san keessa illee amantiin hin jira labsiin hin jira. Isuma keessa baanee achi keessa ol guddanne hundi keenya akka amantaatti ayyaana kana namni yeroo kabaju akkuma qulqulluun Phaawulos warra Phexrosiif ergaa himetti tokkoffaa Phexros boqonnaa 4 lakkoofsa 3 irratti kabajni ayyaanaa kabajni har'a kabajaa jirru kun borullee kan itti deemnu kun hojjechuufillee yaaluufillee kan itti siqaa jirru kun akka kaleessaa akka hin taane akka darbisan akka hin taane gorsa laataaf gorsa kennaaf dogongoraan ወይም ደግሞ beekumsa dhabuun karaan kaleessa irra deemtan sun sinitti hafu karaa haaraa yaada haaraa qabatanii ayyaana kanallee kabajanii ayyaana kanaan wal qabateellee wanti hojjechuu gochuu qabdan maal akka fakkaatu hin barsiise jechuudha. Kanaafuu
kanumaan sagalummaa Phaawulos kanaan wal qabatee ayyaana akkamitti ayyaaneffannaa manumatti nyaataaf dhugaatiidhaan immoo ayyaana kanaan wal qabatee namni tokko namni amantaa qabu tokko nama amantaa biroo gaggeessu san wajjin akkamitti wal kabajaan akkamitti wal jaalalaan maaliif ennaan nu kan addaan hin baane ijoollee abbaa tokko ijoollee haadha tokkooti. Haati Itoophiyaa haati naannoo Oromiyaa dhaqmoo ijoollee adda addaa dhaltee jirti. Waaqeffannaa dhalteerti, kiristiyaana dhalteerti, ortodoksii jechuu kiyyaa, pirootestaantii dhalteerti. Lakki amantaallee hin qabu jedhee mirgan qaba jedhee nama dhaabbii qabullee dhalteerti. Garuu filannoo biraan qabnu hundi keenya haati teenya takka haati teenya Itoophiyaadha gadi yoo buune Oromiyaadha. Wal kabanyee wal hammannee ayyaana kan waliin kabaju ayyaanni haaraa kun ayyaana hundumaati. Ayyaana abbaa gadaa qofaa miti, kan ortodoksii qofaa miti, kan pirootestaantii qofaa miti. Ayyaana Itoophiyaa waan ta'eef ayyaana kanarratti akkuma ajaja kitaabatti kaleessa maal keessa ceenee cubbuu akkamii keessa ceenee balleessaa wallaalummaa akkamii keessa ceenee as geenye eega waaqni yeroo haaraa bara haaraa kanan itti yaadu kanan itti tilmaamu kanan itti hojii hojjedhu hojii kan waaqni jaalatu hojii uummanni kiyyatti guddatu hojii beekan kiyya gadi bu'ee kan beeksisu akkamitti xiyyoo godhachuu horachuu qaba jedhee sirriitti kan itti yaadu waan ta'eef kana cinaa immoo wanuma nyaatan wanuma dhugan kanallee warra halka qalleeyyii ollaan keenya hin jiranii naannoo keenya keessa namoonni hin jiranii kaleessa namaaf kan jiraatan har'a garuu namni isaaniif hin jiraanne kan hin qaban kophaa isaanii ta'anii ijaara biyyaa keessatti ijaara mana amantaa keessatti ijaara naannoo keessatti gahee guddaa warri taphatan har'a garuu maatiin isaan cinaa kan hin jirre kan irraanfataman naannoo keenya hedduudhaan hin jiran isaan hammachaa isaan yaadachaa isaaniif wanna qabnu kennaa isaan wajjin ayyaana kana uummanni keenya akka kabaju dhaamsa guddaan isaaniif dabarsuun barbaada. Ayyaana kanaan ayyaaneffachaa jirra hundi keenya isaanis kanuma akka hordofanii lafa buusan dhaamsa dabarsuun barbaada. Ulfaadhaa galatooma. Gara raajii ergamaa Geetoon Himuruutti darbina. Mee amantoonni amantaa pirootestaantiis ta'e kanneen waldaalee garaagaraa keessa istiraakcharii pirootestaantii garaagaraa keessa jiran bifa kamiin ayyaana kana dabarsuu qabu jettaniiti kan isin dhaamsa dabarsitaniif? Egaa akkuma abboonni koo kaasani wanti hundinuu sirna akkuma qabuudha. Egaa kitaabni qulqulluun akkaataatti ayyaana kana ayyaaneffannu waan lafa kaa'ee yoo qabaachuudhaa baateyyuu kabajni ayyaana kanaa biyyi tokko aadaa safuu fi duudhaa mataa ishee qabdi. Akkas jechuun maal jechuudha? Fakkeenyaaf kitaabni qulqulluun jalqabaa afaan sadiidhaan barraa'e afaan Ibrootaa, Giriikii fi afaan warra Armaayikiitiin barraa'e. Kana gaafan jedhu kan inni waa'een ayyaaneffachuu yookaan immoo bara haaraa kana kabajuu kan nuyi amma dubbannu kun kan warra Itoophiyaati. Kan warra faranjii ganaa dhufaa jira jechuudha. Ji'oota jaan wayii hafee jira jechuudhaan. So kitaabni qulqulluun waan sana lafa kaa'uu yoo baateeyyuu amantiin yookaan immoo sirni amantaa biyya kana keessa jiru yookaan immoo biyya Itoophiyaa jedhamtu kana keessa jiru hundinuu wal fakkaataadha. Akkaataa worshiippii irratti garaagara yoo ta'eeyyuu jechuun akkaataa waaqeffannaatiin garaagara yoo ta'eeyyuu fakkeenyaaf ammaa sirni du'ee du'aa ka'uu gooftaa keenya Yesuus Kiristoos kan warra kiristiyaanaati. Kiristiyaanni olma qabatanii kan dhalootaa fi kan kana fakkaatanii baay'een isaanii yoo akkaataan garaagaraa ta'eyyuu kan warra obboloota keenya warra musliimaa immoo moolidi jiraachuu danda'a, rafaan jiraachuu danda'a. Isaan qobaatti yoo qabaatan immoo
sirni uummata Oromoo waaqeffannaa yookaan waaqeffattoota Oromoo immoo akkaataa addaatiin guyyaa mataa isaanii kalaandara mataa isaanii yoo qabaatan iyyuu kan waggaa haaraa kun garuu walitti bara kan bitee keessa jiraatu nuyi bara jechuun sirna isaati adeemsa isaati wal jijjiiruu isaati kan bara kana jijjiireetti ce'u nuyi waan hundumaa keenya of haaressee jireenya keenya haaressee kan itti ce'u nuyi waan ta'eef bara kanatti namni maalan hojjedhe bara narra dhaabbadhe bara darbe 2016 kana kanan hojjedhe 2017 immoo kanan hojjedhe jedhee bara 2017 kana akkaataatti bituu danda'u bituu jechuun harka jala galfachuu jechuudha. Harka jala galfachuu jechuun wanta achi keessa jiru hundumaa akkuma jalqaba kaafamee Waaqayyo biyya lafaa kana akka bulchinuuf nutti kenne. Kunuunsuun kan keenya, tottolchuun kan keenya, bulchuun kan keenya, geggeessuun kan keenya wanta isee keessa jiru hundumaa caaseffama isee eeggattee akka isheen jiraattu kan godhu nuyi. So kanaafi namni gaa isa kanatti ilaalee akeekkatee itti yoo adeeme bara dhufaa jiru kana keessa yookaan bara amma keessa itti darbine kanatti 2017 kana keessatti waaqayyo isaa waaqeffachaa jiruuf jireenya isaa kana haareffachaa keessa deema. Kanaaf namni hundinuu yaada isaa jireenya isaa kana gara hojii gara jiruuf jireenya isaatti xiyyeeffatee adeemuu qaba jennee yaanna. Kanaaf yaadi addaa kan biraan hin jiru jechuudha. Egaan gara keessanitti deebina Yuuba Caalaa Soorii. Barri haaraan kun gaafa kabajamutti namoonni yaadota garaagaraadha kan isaan kaasanii barri haaraan kun wanta gaarii nuuf fidee dhufa yookaan wanta yaaddoo ta'us qabaachuu mala jedhanii kan fuulduratti dhufuuf kadhannaan taasisuu kan darbeef immoo galateeffatu. Isinillee dursa kan kaastanii bara Gadaamee Elbaa keessa yeroo waggaa 40 naannee dhufu xiqqoo ishee rakkoon jiraata. Bara kana keessallee Gadaamee Elbaa keessa jirra barri kun xiqqoo isheen ulfaata jettaniiti kan isin kaaftanii. Mee biyya keenya keessatti yeroo ammaa kana iddoo garaagaraatti wantoonni dhaga'aman lolli walitti bu'iinsi biyyoota ollaa wajjin illee gungummii garaagaraadha kan jiru. Kanaaf mee namni tokkummaa jaalala biyyaa waliin jiraachuu irratti akka cimnee biyya keenya biyya guddoo taasifnuuf isin dhaamsa akkamii qabdu bara haaraa kanatti? Amma wanni guddaan asirraa amma Oromoo maal jedhaa bara safuun cabde yoo safuun cabe yoo seerri waaqaa jallate yoo karaa waaqarraa goran hin hammaata baratu hammaata namni walitti hammaata hammeenyi namaa garmaleedha duri koo waaqni namaa wajjin ture jedha Oromoon waaqni namaa wajjin ture cubbuun dhuftee namaa fi waaqa gargar baaftee jedha ijoollee waaqa wajjin ooltu namni dhaane kanaaf namni waaqni dheekkamee namarraa fagaate cubbuutu nama dhufee gargar baaseedha safuu waaqaa yoo cabdee namni namarratti hammaata barillee hin hammaata eekamsi waaqaa immoo waan adda addaa roobni hamaan hin jira sochiin lafaa hin jira bubbee hamaan hin jira womboleetti waan akkasiitiin nama agarsiisa waan egaa waan akkasii uumamee Oromoon akka itti waaqa kadhatu qaba akka itti araarfatu qaba nuu araarami jedhee guyyaa birraa kanaa kaasee irreechallee yoo ba'u oduu irreechatti hin ce'in dura in kadhata bakka jira hundarratti akka amma warri salaalee ba'ee daa'ima xamadee qotiyyoo xamadee farda lugamaan baasee dura duudaa qabee duudadhaan baasee ulfaa hunda baasee kadhate sanitti biyya biyyatti kadhachaa jira. Amma abbootiin gadaa bakka hundatti nu ergaas dabarsinee bakka hundatti bahanii waaqa kadhachaa jiru. Waaqni nu araarame kana qaba. Hayyee ulfaadhaa galatooma mee abbaa keenya gara keessanitti deebina. Bara haaraa kana gaafa simannu amantoonni iddoo garaagaraatti wanta adda addaatti kan nagahamu haala nageenya biyyaatiin haala tokkummaa mana kiristaanaas dabalatee tokkummaa naannolee biyya keenya keessa jiran iddoo garaagaraa jiraatanis dabalatee akkaataan itti deemuu qaban mee bara kana maal dhaamtu isin amantootaa fi akkasumas uummata biyya keenya hundaaf? Dhuguma bitti teenya biyya takka nus tokkuma
abbaan keenya tokko haati teenya takka kan biraa hin qabnu filannoo biraa hin qabnu waliin jiraachuu wal kabajuu tokkoon keenya beekamtii kenninee walammannee waliin buluu qofa filannoo biraa hundi keenya hin qabnu. Kanaafuu akkuma biyyaattu yookaan immoo akka daangaa naannoo Itoophiyaa keessatti wanti mul'ataa jiran wanti haasa'aman wanti tokko hin jira. Kana eeguu yookaan immoo dhaabuu kan danda'an tokkummaa sabootaaf sablammootaa yookaan immoo tokkummaa abbaa amantaa yookiin abbaa gadaawwan isaanoo tokko ta'an warri isaan jala jiran warri isaan hordofan tokko ta'uu ni danda'a. Amma xinnoo biyya keenya keessatti wanti tokko yeroo laallu otoo rabbi wanta tokko nun dhoowwatin dhuguma jechuuf dacheen Oromiyaa dacheen Itoophiyaa warri samiirraa gadi ilaalan warri beekumsa qaban warri beekumsa astiroonomii qaban kun yoo haasa'an yoo dubbatan dhuguma biyya ormaa biyya alaallee yoo daawwattan ani biyya ormaa nan beeka sirrittan beeka. Kanaafuu qilleensi achi jiruu fi qilleensi as jiru kun jiruun achi jiruu fi jiruun as jiru kun illee garaagarumsa baay'ee qaba. Maaliif jennaan nu waa'ini nuuf eeyyamee as jiraadha qilleensi kun gannaaf bonatti qilleensi tokko qilleensi kun midhaani qilleensi kun bishaani qilleensi kun soorata adda addaa ta'uu ni danda'a nagaan jiraadha jedhee qilleensi naannoo Oromiyaa naannoo Afrikaa keessa jiruu fi qilleensi baha Awurooppaa dhiha lixa Awurooppaa jiru kun baay'ee garaagarumsa qaba. Isaan humnaan jiraatan achi. Qilleensi naannoo sanii irra caalan bineensa adda addaatiif uumame. Bineensotaaf uumame jechuu hin danda'ama. Garuu humna isaaniitiin beekumsa isaaniitiin kan bineensaaf uumame san namni akka keessa jiraatu namni achirratti akka oolee bulu kan godhan beekumsa isaaniitiin garuu keenya hundumtuu nu mijaa'ee tokkummaa dhabuu keenyan dachee keenya laaluu dhiifnee kan dachee irra jiru kan garaa dachee keessa jiru kan daawwachuu ilaaluu dhiifnee garuu har'umallee kunoo dorgommii amantaatitu jira. Ani uffanni kiyya abbaa gadaa fuulduratti miidhaguu qaba. Protestaantii duratti miidhaguu qaba. Warra alakki ani amantaallee hin qabu warra jedhu fuulduratti miidhaguu qaba. Kan isaanillee na biratti miidhaguu qaba. Fudhachuun qaban addaan bahuu hin dandeenye. Nu warra Itoophiyaa keessa jiru ijoollee Itoophiyaati. Akka warra biraa ganda gandaan wal qoonnee tokkotti hin seenu tokko hin gaafatu. Faca'aniiti kan jiraatan. Nu garuu akkanatti eega waan nu uume akkanatti eega biyya kanarratti akka jiraannu eeyyama kana waan eeganuuf kenne akkamitti jiraachuu akka qabnu keessumattuu dargaggoo keenya hayyoolii keenyarraa maal barachuu qaban. Dorgommiin amantaan barbaachisaadha. Baay'ee namni tokko naamusa akka qabaatu nama akka sodaatu waaqa akka sodaatu nama akka kabaju amantaan bakka kamittuu barbaachisaadha baay'een. Garuu amantaan dorgommii ta'uu hin qabu. Baay'ee duubatti kan nu harkisaa jiran kana. Abbootiin amantaa amantuma san lallaban malee mataan dargaggoo akkamitti yaa jijjiirramu dargaggoon akkamitti yaa yaadu maal yaa hojjetu inni abdii maatii isaatiif kan ta'uu qabu biyyaa kan ta'uu qabu naannoo isaatiif kan ta'uu qabu Afrikaadhaaf kan ta'uu qabu hidhamee jira. Sammuun isaa akkamitti hidhamee karaa biraa ittiin agarsiifu amantaa kee jaaladhu hordofi garuu amantaan alammoo yaali akkamitti guddata tokko taanee amma garuu cilancilliin yookaan qaawwii mul'atu tokko hin jira. Dargaggoon wal gurmeessee wal ijaaree tokko ta'ee sheediidhaan karaa adda addaatiin amma ka'umsi jiru kun baay'ee kun gabbatee ammallee abbootiin gadaawwan abbootiin amantaa labsanii uummanni akkamitti kaka'uu akka qabu misooma irratti biyya ijaaruu irratti wal jaalachuu irratti wal hammachuu irratti hojiin kun odoo hojjetamee addunyaa tiksuu addunyaa gaggeessuu addunyaa bulchuu ni danda'ama. Maaliif jennaan qilleensi keenya addunyaa fuulduratti baay'ee jaalatamaa baay'ee ulfaataa hundumtuu kan jaalatu. Amma warra biyya ormaa jiraatu keessatti Itoophiyaadhaan maal jedhani akkam qilleensa midhaan ta'e san qilleensa bishaan ta'e san dhiiftanii akkam boqottanii jaarraan darbe keessa abbootiin keenya dargaggoon keenya biyya ormaa hin oollu hin bullu jedhaniit biyya isaaniitiif bo'anii
amma immoo biyyaa baana jennee boonye hundi keenya kun yoo jijjiirame dhuguma abdii guddaa qabdi biyyi teenya keessumattuu naannoon keessa jiraannu naannoon Oromiyaa hunduma hammatti hunduma baatti hundumaaf karaa taati hundumaaf balbala taati maaliif jennaan yoo wal dhabne yoo walirraa fagaanne yoo wal lollallee abbaa gadaa hin qabne abbaa gadaan 30 dheesi 30 dhobsi 30 dhoksi 10 muriidha 10 muri jechi kun bakka biraan jiru dhugaa dubbachuuf abbootii akkana hayyoolee akkana qabna isaan gaaddisa goonee isaanitti dhiyaannee otoo waan baay'ee wanta hedduu isaan irraa barannee otoo wallaallee wal daawwannee amantaan keenya kan dhuunfati biyyi garuu kan hunda keenyati naannoon teenyas kan hunda keenyati wal dhiibuu dhiifnee odoo wal hammanne wanta guddaa hojjechuu waan dandeenyuuf kan amma odeeffamu kan amma haasa'u kunillee abbaan keenya duratti jedhaniiru umrii keenya hin dhageenye ilmaannan qambara baattee fardi faxoorramee yaa waaqana dhagaye jedhanii waltajjii irratti kan akkanatti bo'oon abbootiin keenya abbaa gadaawwan haadha sinqeewwan ilmaannan isaaniitiin nu mararan kanaafu kanallee abbootiin amantaallee wajjin bo'anii wajjin waaqa kadhatanii uummanni sabaaf sablammoonni tokko ta'anii bulchaa fi warri bulan tokko ta'anii afaan tokko ta'anii funduratti ce'uu akka danda'amu kanarratti osoo hojjannee baay'ee gaafilee adda addaa irraa bilisa bahuu hin dandeenya ijoolleen keenyas ofii isaaniitii irraa darbanii maatii isaaniitiif naannoo isaaniitiif biyya isaaniitiif gaafa Afrikaa yookaan immoo biyya addunyaatiif bu'aa ta'uu hin danda'an jedhee tan yaada. Ulfaadhu. Egaa akkuma abboonni koo kaasani waan hedduutu ka'eera. Biyya kan ijaaru nama akkuma jalqaba kaasnayyuu biyya kan diigus nama. Gaafan jedhu amantoonni kan isaan jiraatan biyya keessa biyyaan ala jiraachuu hin danda'an. Biyya keessa waan jiraataniif nagaan hin jiru taanaan biyya tokko keessa namni rafee ka'uu dhiisii nyaata hamma dhiyaate iyyuu nyaachuu hin danda'u. So kanaaf inni guddaan amma argitee waraannis beellis lollis qilleensi boora'uunis waan haaraa miti gaafan jedhu taateewwan mul'atan kun dacheen erga uumamtee jalqabee haga har'aatti iyyuu uumamaa jira. Dhukkubi gurguddaatu jira. Waraanni jira, wal waraanuutu jira. Barichi bara dhumaati. Sagaleemti Waaqayyoo iyyuu bara gara dhumaatti namni sabi saba irratti hin ka'a. Biyyi biyya irratti hin ka'a. Maatiin iyyuu maatii ilmi iyyuu abbaa irratti hin ka'a kan jedhu caafamee jira yookaan barreeffamee jira jechuudha. Wanni taatee nama biyya kana keessatti taa'aa jiru kun taatee haaraa miti. Bar darbe yookaan immoo waggoota darban dhibbootamaan lakkaa'amanitti taateewwan kun hundinuu namni wal waraanaa tureera, namni wal lolaa tureera, namni waliin gaarreeffachaa tureera, namni wal irratti ka'aa tureera. Moorin nammaa garuu biyya kana keessatti gartaniittu namni ba'ee galuun ulfaataadha. Isuma dhiyeeffate nyaachuun iyyuu ulfaataadha. Bakkaa gara bakkaa socho'uun ulfaataadha. So kanaaf nuun akka amantootaatti maal gochuu qabna ga'een keenya maal isa jedhuu fi akkuma jalqaba kaasee wanti kun wanti ta'aa jiru kun waan dur ta'e Phexros yeroo dubbatu rakkinniif dhiphinni amma ta'aa jiru kun isa kana dura hin taane miti jedha. Isuma kana dura ta'etu amma ta'ee jedhaan. Isuma baroota durii abbootaa kaasee hammarraatti ta'aa jira. So kanaaf maal gochuu qabna isa jedhuu fi nuuni akka kiristiyaanotaatti isa ta'u akka amantootaatti akka warra waaqayyoon waaqessaniitti inni jalqaba waaqayyoon kadhachuudha. Inni lammaffaan wal dhaga'uuf wal dhaggeeffachuudha. Inni sadaffaan immoo walirratti amanuudha. Kanan ta'u yoo ta'e atis yaaduma mataa kee duukaa deemta yoo taate inni sunis yaaduma mataasaa hordofa yoo ta'e inni sunis yaada mataasaa kaasa yoo ta'e wal dhaggeeffachuun hin jiru yoo ta'e biyyi kun
gara ijaaramuutu hin taane gara diigamuutti deema jechuudhaan. Kanaaf immoo kiristiyaanonnis haa ta'u amantoonni irra lafaarra jiraatan keessumaa biyya kana keessa kan jiraatan hundinuu wal dhaga'anii kadhatanii waaqayyoon kadhatanii bara dhufaa jiru kan akkuma jalqaba kaasee bara bitaa'edha malee barri akka inni nun binne barri akka inni nun bulchine waraanni jira eeyyee jira lolatu jira eeyyee jira. So kanaaf maal gochuu qabna isa jalqabaa nuyi waaqayyoon kadhachuudha. Lammaffaa wal dhaga'uudha. Yaada walii dubbisaa deemuudha. Kanan ta'u yoo ta'e dargaggeettiin waanuma fedha isaa godha yoo ta'e abboonni fi harmoonni waanuma fedha isaanii godhu yoo ta'e wal dhaga'uun hin jiru yoo ta'e gara kufaatii hamaatti geessa jechuudha. Kanaaf namni amma jiru humni amma jiru kun biyya kana keessatti Itoophiyaan gaanfa Afrikaarras haa ta'u Afrikaa keessatti biyya guddoodha. Biyya sabaaf sablammii hedduu qabduudha. Haa ta'u biyya kana keessatti namni hundinuu isatu caala yookaan isa sanatu caala jechuu dhiisee kanatu akkas ta'e sanatu akkas ta'e jechuu dhiisee wal dhaga'ee wal fudhatee waliif abboomamee wal dhaga'ee yoo jiraate biyya kana gara jijjiiruutti ceesisuu danda'a jechuudhaan. Kanaaf biyya kan jijjiiru immoo nama. Amma namni keenya akkuma amma abbaan keenya kaasanii biyyoonni guddatanii waan biraa godhanii miti. Ameerikaa namni hundinuu viizaa barbaaddatee yookaan immoo hin baasii galee rakkatee dhiphinaan yaaddoo meeqaan dhaqee balbala isaanii dhaabbatee dhaqee kadhatu kun waggoota 200 300 dura hiyyeetti biyya kanaan gadii turte. Biyyi sun immoo haga biyya kanaa mijattuudha jedhuuf haga kanallee mijataa miti. Qilleensi isaa mijataa miti. Awurooppaas yoo fudhatte akkasuma nuuni namni ganama gaafa hirribaa ka'u guyyaan har'aana dabbara yoo jedhe dabbaramaa oola. Barri dhufaa jiru kun bara badiisaa bara akkasiiti yoo jedhe akkasuma taa'aa oola. Rakkinatu jira baay'ee bara rakkinaa bara ciniinsuutu dhufaa jira bara dhiphinaa dhufaa jira. Maal gochuu qabna ree bara kana mo'uutu nurra jiraata jechuudha. Namni hundinuu jijjiiramaaf haa qophaa'u kan jedhudha yaadaan qabu. Yuba caalaa soorii xumurarratti dhaamsa yoo qabaattan carraa isiniin kenna. Barri kun bara nagaa akka nu ta'u hayyuun gadaa abbootiin gadaa haadholii siiqqee abbootiin amantii abbootiin bokkuu uummanni Itoophiyaa hunduu bakka bakka jiru ardaa jiru irratti waaqni araara akka nuu godhu biyyi kun akka nagaa ta'u kan bahe akka nagaan galu ajjeechan daa'ima ajjeechan guddoo ajjeechan kun uummata keenya irraa akka dhaabbatu kadhaa waaqaa cimsanii itti adeeman jenna. Fuuldurallee irreechattoo deemnu garaa qulqulluudhaan uummanni Oromoo hundi irreecha irratti kadhaa waaqaa haa cimsu. Waaqni waa hunda hin danda'a biyyi nagaa ta'u jedha. Ulfaadhaa galatooma abbaa keenyaa mee xumurarratti dhaamsa yoo qabaattan. Akkuma qulqulluun Phaawulos Filiphisiiyus boqonnaa 3 lakkoofsa 13 irratti dubbatetti ani wanta hundumaa kan barreen gaddaa kan bara darbee dhiisee wanta haaraa qabuuf wanta haaraa hojjechuuf harka kiyya fuuldurattan diriirsa jedhee akkuma nu dhaamsetti dhaamsuma san qabannee nus barreen gaddaa maaltu ta'ee akkamitti dabarsinee nus maaliif kaanee maalirratti rafnee maalirratti kaanee hojjenne kan jennu kan duubaa dhiifnee kan kaleessaa dhiifnee kan irratti wal jibbine kan irratti wal dhiibne kan irratti wal lolle isa dhiifnee bara haaraa kana keessatti harka keenya nagaaf harka keenya misoomaaf harka keenya jaalalaaf harka keenya tokkummaaf diriirsinee yaa saba koo warri kana dhageessan warri kana daawwattan dacheen irra jirtu dachee addunyaa irratti hin argamne uummanni kunillee uummata hin argamne uummata garaa bal'aa uummata garaa laafaa waan ta'eef dacheen ishiillee kan dachee irra jirullee kan keessa ishii jirullee nuufi miti addunyaaf hin ga'a. Kanaafuu wal jaalannee wal kabajnee tokkoon keenyaaf akka amantaattillee akka aadaattillee warruma naannoo keenya keessa jiru hundumaa tokkoon keenyaaf beekamtii kenninee wal gargaarree akka biyya kanarraa akka naannoo kanarraa akka bara kana keessa dabarruu dhaamsa isiniif dabarsuu barbaada. Maaliif jennaan abbaan keenya abbaa gadaan duratti akkuma dubbatanitti wanti hundumtuu biyya kana keessa waan jiruuf kan dhabne nagaadha. Nagaan illee boru nuyi deebiti warra bosona keessa jiranillee nageenya araaran dhaamsa abbootii keenyatiin qe'ee isaanitti deebi'anii
haati Itoophiyaa, haati Oromoo boo'aa jirti, dargaggoon boo'aa jira. Hunduma keenya fuula keenya karaa nagaatti deebifnee waaqa keenya akka galateeffannu. Barri kun bara qulqulluu Maatewoos jedhama. Maatewoositu bulchaa, Maatewoositu nu tiksa hunduma keenya. Bara nagaa, bara badhaadhinnaa, bara tokkummaa, bara jaalalaa, bara amantaa akka nuuf ta'u dhaamsa guddaan siniif dabarsaa. Ayyaana gaarii hunduma keenya fuunuuf haa ta'u. OBS illee galata guddaa hojjettoota isaa wajjin ni galateeffannaa. Ulfaadhaa. Ulfinni waaqaa sin wajjin olee haa bulu. Maqaa Abbaa, kan Ilmaa, Hafuura Qulqulluu. Waaqa tokko. Ameen. Ameen. Yuubaa Caalaa Soorii barreessaa abbootii gadaa duraanii akkasumas Malaaka Mirat Qomoos Abbaa Gabramadiin mana amantaa Ortodoksii Tawaahidoo Itoophiyaatti bulchaa biyya lallabaa godina Shawaabaa akkasumas ergamaa Geetawun Immiruu pirezidaantii Waallaa Ifa Fayyinaa fi TV Ifa Fayyinaa yeroo keessan qaaliirraa asitti argamtanii waamicha keenya kabajanii dhuftanii nu waliin turtii waan taasistaniif maqaa keenyaaf maqaa daawwattoota keenyaatiin ulfaadhaa galatoomaa isiniin jenna. Egaan kabajamtoota daawwattoota keenyaa qophiin keenya kanneen hagammaatti hordoftan ture. Akkasumas qophii kana qopheessuudhaan isin faana kan ture an Qaroo Abbabaati akkasumas ogeessi kaameraa keenyaa Boonsaa Jaallataa fi akkasumas Akililuu Awulaachoo waa'ee isaanii biroo waliin ta'uudhaan daayirektara gochuudhaan nu faana kan ture Hundaa'ol Nagaash hunda isaanii baay'ee isaan galateeffannaa. Qophiin keenya biraan itti fufa. Ayyaana gaarii isiniif haa ta'u. Horaa bulaa.